manati natto iyara tun asiti hara manati tu asiti singilida bareduda leencalle kale male dengadda oromo wan qabdutti guurte rakkadhe garana siquuf leencadha garana siquuf bultiin nadigama jidduma kanatti rakkadhe akkanumatti chadete akkumana asille hin agarre ruuza kiyya galchee ruuza galchee suutuma yeroo osuma silki scroll godhu nashiidan naa dhufe nashiida sagalee tolqate amma achuma lakki viidiyoo hojjannaa jedhan intaloo asiima nama biloo gora ooltu biiftuu tana viidiyoo hojjannaa 100 galuu qabdi jette haati faaxe na qabatte ka haati faaxe viidiyoo biiftuu hojjannaa jette eshi jedheni biiftuu booda hojjanna dura kiyyarratti hojjannaa jedheen anamma jaartii biraachisiisuu barbaada miire kooti harama jette sirbuun dura dinda geeffatti na bira teettee dhageeffata na wajjiin akkana godhachuu harama itti ta'e harama jette haati seenaa ishii sirbi harama warra koomentii sodaatte jedheen dhageeffataa jirta mana keessattuu amma kana sheekotii koomentii faaxee binti islaam sodaatte deemi seenaa taphachiisee iskeetarii makiinadha lafti haayiween achiin kaludha isiin nurraa gabbaate ana faaxee ke menatti ibulloonatti gizee akkanatti kana wannoon haadha faaxe kun xurchaan kun jechuu ila lafa kana wallaa viidiyoo sallaala akkana miira keessa galta gizee siin akkana jettu ani baade na qaba na raawute viidiyoo keessatti gizee isiin akkana godhattu an akkana godhan akkana sodaadhetti barka akkana godhuuf isiniin galu ergaa dabarfataara akkana jenne ban sila akkatti agarsiisuu qabdaa fide akkana jedheen agarreesi quba kiyya akkana sodaadhetti bar itti dubbachi sodaadhe akkana jedhe dhaqa laala viidiyoo soba hojjettan Ibro ibsa hojii keenyadhu wallahi Ibro ibsa jaartii waggaa 80 irribaa kaase jaartii waggaa 80 gisgiraa hareefi o'ise ima o'ise beera guutu beerri sirba Ibro ibsaatiin hin o'in ta duutee qabrii jirtuu fi ta jiruun duute qofa na amana ati tana dhageeffataa jirtu yoo sirbi Ibro ibsaa sun o'isin jechuu xiyyitii xiqqoo guddaa warri xiyyitii kun amma jaartiin naa kennaan beeku jaarsan naa kennaan beeku natti zoore walitti oo'a rabbi walitti isin oo'isu anamma jaartii kennaa jira jaarsa kennaa jiran beeku mungkin beeku anaddaan waan akkanaa kan amma thank you yenee geetaa jedhaammoo thank you yenee qonjoo jedhaan eekoo giraa migabaan okko dhiyoo urraa yamma laal jarri kun gaafa jaalalli lamaan jidduu akkatti si awwata gabaatti akkaawunti jira addaan hin beektu jechuu hin beektu addaan amma jaartii kennaa jira jaarsa kennaa jira hin beeku kennaa jira rabbi rizqii dhuman qabne isinitti haa kennu ka eenyu ka kenna sirba Ibro maal hin dhageessu okay maqaan kiyya kanuma maqaan kiyya kama asirra jiru kana dhumarratti itti dabale malee maqaan kiyya marima akaaku hanke abbaa hanke itti fuufigaa walii gala okay maqaan kiyya marii jedhama nimmootuyuu marii Adam jedhama biyya ni jira dhummoo biyya yee Haimani mana sih kan ujung nubat. Sangat semua es. Okay. Hayawan nah veteran kemati. Dia kemudian dah sekarang umat. Maya, Gudii bar. Kan umri mereka tu. Mira kisah belum. Hai mira kisah kami di sini bar mana cundiam tu sih. Umri ni sah. Umri dia mo. Kanisa kati barbaadu umrii waggaa meeqaati nama waggaa meeqa nama waggaa 45 haga 50 jidduu haa ta'u xiqqishuu isii nama yaada fuudhe nama 45 haga 50 jidduu umrii waggaa 45 haga 50 kuni galmee keenya keessa hin jiru arraaf
Ishi galme inti keessa bakka ka haga umriin waggaa 35 haga 40. Hanga 40 miti yoo 40 ti 40 je yookiin 30 je tokko yaami. Ishi ba 30 barte ishi bakka 30 haa ta'u ka ijoollee magaru. Rifeensi isaa malaataa moo rifeensa qabaatu? Mataa. Silaa Itoophiyaan asii eegala bar warri Itoophiyaa guutuun parsantiin 90 asii eegala waan ta'eef haasii moo haasii feete laayima. Rakkoon qabu mataa homuullee ka irra hin jirre qulullu. Biddeen itti qicuu deemta moo? Makki hojii keenyaadhu. Rakkoon qabu. Koofiyaa birraa qabu. Koofiyaa birraa. Eeshaa ta'u rakkoon hin jiru wanti dha qabeenya isaa hanqami qabeenya nama jiddu galeessa moo miskiina moo tujjaara moo akka diaaspooraa manaama. Lakki qabeenya qabaachuu qabaa qabeenya makiinaa qabaachuu qabaa mana magaalaa qabaachuu qabaa nama ammallee moo qabeenya qabaachuu qaba walumaa galatti abbaa qabeenyaa ta'uu leeta baatu garuu ulaagaa haga manaa isa barbaachisu makiinaa manaa waan ittiin olii gadi shirshir jennu kan mana kana qabaachuun dirqama isaati. Ati hoo maal qabda? Ani waan jechuun haga tokkoon qaba waan shamarri takka qabduun qaba lubboo. Jechuun ati wanta inni sirraa barbaadu hunda hin qabdaa? Fakkeenyaaf waan dhiirri shamarran irraa barbaadu hin dhabu waan san haga sanima qaba. Uummatan kolfinaa. Okay, hayyee tujjaara ta'uu qabaadha bakka ati macarrashaa laxxaxe yaala tujjaara ta'uu qabaadha miti? La akkasillee miti makiina jechuun lama akkasiillee isa ta'uu baatte bakka viillaa takkaa fi makiina takka bira jiraachuu akkasumallee waan ittiin shattiidha wayii haga sana harkarraa qabaachuu qaba. Faxara maal nyaachuu barbaadda jechuun gizee hedduu faxara kushinaa keessatti dabarsuu barbaadda moo alaafaa gabbaasee nyaachisuu barbaadda? Faxara bakka yeroo takka mana keessatti irra guddaa isaa shat jennee ganama kana qursii kana alaa kunoo qilleensa bareedaa kana fudhataa alaa irra guddaa. Inni dhugaatii solleessee timaatiin cirta jechuudha. Akkasii immoo sumaa ciree qopheessitu sarpiraayiz godhaan. Lakki kan lachuu ammoo waluma bira jechuudha waan shunkurtaa ciree inni timaatimii ciree waan zayitii xiqqii inni immoo bakka wal gargaara rakkoon qabu sun. Yoo ani yoo kalaa kana dalageenni kursiilee dalagu yeroo takka waanuma jiruudha. Ati miskiina moo jiddu galeessa moo daa'ima macarrashaa nash? Maal jettee lubbu? Ati jiddu galeessa moo tujjaara moo ilumaa malaaxaa waan akka hin qabneedhaati? Malaaxaa akkasii moluu muchullaa miti kaa'oo maal jedhu akka san harkarraa maqabu. Egaa tujjaarri shunkurtii si waliin cirri hin jiru jeeti yoo tujjaaratti heerumte si galee? Laala tujjaara akkasii osoo hin ta'in lama makiyyee bakka kanatti si galee tujjaara ol kutee sanii miti amma yeroo takka jiddu galeessi ni jira miti waan akkasii sani malee mara tujjaara akkas keessa lixee miti. Makakkalanya. Okay, ati guyyaa sadii booda argama kan kee kun maybe nama dullacha barbaadame waggaa 50 meeqa? La dullachan jenne abboo eegasii sirreessite miti ati dullachan jenne makiyyee maal walii galee waggaan 30 ijoollee waxaa ta'edha maalima wanni jechuun barbaachisa lubbuu mee waa itti naa eebbisi. Hayyee gista akka viidiyoo bani fuula kan kee agarsiisi. Yoo amma hin jiraatiin ka guyyama sadii booda wayyuure yoo namni akkasii malaaxan jiraate ka mataa hin qabne namni mataa hin qabne beeyta amala qaba. Amala qaba. Kamataa moluu yoo ta'e amala qaba. Yoo sun jiraate rakkoon qabuun baya. Kamataa moluu dafee aaraa bar dafee aaraa hin danda'an warri rifeensi irra jiru bari aarri barri yoo aaraa hin La maki lubbuu dhageeffadhu atiin inni darbi malee kamataa moluu amala qabeedha. Amala qabeedha. Way amala qaba. Ishi yoo bani fuula kee of garsiisi. Fuula kee of garsiisi. Jechi ka amma hin jira moo yoo namni jiraatin maal godha namni biraa laalee akkasii yoo jiraate lakkoofsi tokko haa tuquun argisiisa yookaan guyyaa bira dhufa. Afaan ani aaree akka ingiliffaa osoo hin godhin habibti viidiyoo banadhu yoo siin jee viidiyoo banadhu. Haa seera no problem. Speak English no problem.